Haleluuyaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotti guddaa gammanna. Dubbiin Waaqayyoo sagara keenya dhufaa turee fi Waaqayyoon hin galateeffannaa. Barsiisaa Dassaalenyiin Waaqayyo isaan haa eebbisuu jenna. Ameen. Guyyoota 13 kana keessatti waa'ee hojii Hafuura Qulqulluu bal'inaan kan ilaalaa turre. Humnaan guutamuudha. Waldaan Waaqayyoo bara dhumaa kana jala dhaabbattee kan isheen isaa hamaa kana mo'uu dandeessu yoo humna hidhatte qofadha. Amma namoonni baay'een biyya adda addaarraati waan Waaqayyo Karaatii fi Araaraa isaaniif godhe Dhuga Baatii baay'ee erganiiru akkuma gaafadheen gaddaa dhuukii baay'ee jira addana hunda isaa dubbisuu hin danda'u. Nama 4-5 keessaa Dhuga Baatii isaanii dubbiseen kadhata waliigalaa dhaabbannee kadhannee finna saboota ulfinni Gooftaaf haa ta'u. Ani Daggafee Lataan jedhama godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaarraati. Dhuga ba'umsi koo kaleen koo yeroo dheeraaf na dhukkuba ture. Guyyaa tokko qarshii 100 irratti amantiidhaan kadhadheen akkaawuntii TV Araaraa irratti galche. Achumaan guyyaa lama booddee cirrachi guddaan tokko fincaa waliin na keessaa ba'e. Erga guyyaa sanaatii fayyaa kootii kun dhugaadha. Humna Waaqayyoo fageenya irratti hojjetaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u naa galateeffadhaa jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa akkuma inni barreessettan dubbise akka abbaan barreessetti irraa hir'isuun itti dabaluun cubbuudha waan ta'eef waan horii isaatii fi Araaraa irratti gasheef fayyetu hin taane humna Waaqayyootu bira ga'ee fayyise. Namni horii isaa gaafa galchu eebba argata. Eebba maalii? Eebba foonii argata. Fayyinni immoo kennaa tolaati. Maqaan isaa ulfaatu. Inni waan amanee godheef amantiin isaa isaaf hojjeteera jechuudha. Cirracha kaleetu boromtaa isaa keessaa bahee bilisummaa Nagaasaan jedhama jedha. Magaalaa Fincaarraati. Dhuga Baatiin koo tokko akka kadhatameeni bokkaan nu roobee jira jedha. Bokkaan biyya yeroo darbe kadhatame guutummaa biyya irratti roobee dubbata. Inni lammaffaan miilli koo kan na dhukkubaa ture amma narraa dhaabbatee anis fayyeera jedha. Ulfinni Gooftaaf haa ta'u. Isa kanaafis hin galateeffama Waaqayyo. Maqaan koo Raamatii Gannatiin jedhama. Kanan jiraadhu godina Jimmaa magaalaa Aggaaroodha. Waanan dhugaa ba'uu barbaadu ani ergaan Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadhee naannoo ji'a 6 taa'ee jira. Maatiin koos ana booddee amanani. Guyyaa gaafa 30ffaa TV Araaraa sagantaa soomaaf sagada guyyaa 40tu ilaalaa jirru obboleettiin koo jijjiiramtee afurri hamaan irraa iyyuu jalqabe. Nus TV Araaraa ilaalaa waan turreef gara TV'tti bunnee kadhachuu jalqabne. Achumaan raajiin MESERET sagantaa xumuruuf yeroo kadhatanii afuurota ammoota cimsanii ifatanii ba'i keessaa yeroo jedhanii afurri hamaan obboleettii koo gadhiisee galanni Waaqayyoof haa ta'u naa galateeffadhaa jetti. Ameen. Yeroo ifatamu inni iyyisiisee keessa akka ba'uuf gara TV'tti achi buttee hin bahe jechuudha keessa. Ergamoonni Waaqayyoo dhaqanii gargaarani. Afurri Waaqayyoo kuni daangaa hin qabu. Dadhaboonnas teenyee maqaa isaa waamnaa garuu eessattuu dhaqee afurri baalixa kaaba kibba dhaqee hojii hojjeta afurri Waaqayyoo. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ani Urgee Tolasaan jedhama. Eurooppiin jiraadha. Magaalaa Roomirraadha. Karaa YouTube'ii, karaa Facebookii isinan hordofa. Baay'een itti eebbifamaa jira. Ayyaanni isinirra jiru eessattuu akka hojjetu dhuga baatuudha. Yeroo darbe mormi koo qilleessa gaafan fudhadhu baay'ee na dhukkubaa ture na dhukkubaa. Abjuu kootiin toora kadhataa irran jira. Raajiin MESERET morma kootti na bu'anii isa sodaattu sana hin ta'u micirees hin ta'u akkasumaan sirraa galanaan jedhan. Sana booddee hirribaa gaafan ka'u guyyaa sanaa kaasee na dhukkubees hin beeku nattis hin deebine Waaqayyoof galannaa ta'u naa galateeffadhaatti. Akkasuma roobee garramuu nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Dhuga ba'umsi koo dhibee garaachaa baay'ee na dhukkubaa ture. Guyyaa gaafa soomaaf sagada eegaltanii isin faana eegaleen ture osoon TV Araaraa isin faana kadhadhu holna deebisee laphee na cabsee sana booddee na keessaa baasee isa booda bilisaan ba'ee Waaqayyoof galannaa ta'edha. Laphee cabsee balaqqabsisee keessaa baase. Cabsee sin keessaa baasu har'as. Ameen. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Haleluuyaa. Inni biraanii maqaan koo Biraanee Nagaasaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa TV Araaraa baay'een jaalladha. Inan hordofa waan baay'eerraa itti boqodheera. Akkasuma abbaan koo Nagaasaa fi Xumaa kan jedhaman
dhukkuba adda addaarraa hiikameera keessaayyuu dhukkuba kaleerraa fayyee achumaan waldaa kanatti gooftaa fudhatee kan galateeffachuun anaaf abbaan manaa koo sababa hojiitiif iddoo garagaraa jirraa jetti. Dhufnee galateeffachuuf abbaan manaa koo iddoo garagaraa jirraa. Abbaan koo immoo naaf fayyani jedhu atiif abbaan manaa kee walitti deebi'aa iddoo jirtanii maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ajajeera. Jajjiirraa hojii argadha. Ameen. Ani maqaan koo Garramuu Tafarraan jedhama kanan dhaladhee Wallagga Lixaa. Amma kanan jiraadhu magaalaa Sandaafaan. Dhuga ba'umsi koo ani bara 2011 keessa dhukkuba dugdaatiin qabamee baay'ee rakkachaan ture. Kan namatti hin himadhu baay'ee ittiin rakkadheera. Mana yaalaa deemnaan dooktoriin dugdi kee kun diiskii ta'uu hin danda'atii Finfinneetti riiferiinsii barreessanaan jedhe. Achumaan qoricha xiqqoo naaf kennee amma Finfinnee deemtutti kana liqimsii guyyaa 3 gidduutti Finfinnee hospitaala deemii naan jedhe. Achumaan galee TV lafan hojii hojjedhu jira ture. Achittan dhoksee TV Araaraa ilaalaan jira. Raajiin MESERET akkas jedhan ba'arra lixarra kaaba kibbarra kan jirtan iddoo jirtanitti bakka isin dhukkuburra harka keessan kaadhaa amantiidhaan ol jedhaatii gad jedhaa jedhan. Anis yeroo sanattiin ol jedhee gadan jedhee nan kadhadhee guyyaa sanaa kaasee ani dhibee diiskii irraa bilisa ba'eera. Gooftaa Yesuusiif galannaa ta'u. Ulfinni Waaqaaf lafarratti isaaf haa ta'u isa kaan immoo boran dubbisa hin ga'a baay'eedhaan no. Leenca Yihudaaf galannaa ta'u. Mee kan dhaabban. Hallelujah. God is good all the time. Dubbii Waaqayyoo dubbiseen Waaqayyoon kadhanna iddoo tokko faarsaa 107 lakkoofsa 20 rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti iyyani. Yemmus isaan muddama isaanii keessatti isaan gargaare. Dubbii isaa erge isaan fayyise boolla du'aa keessaas isaan baase jedha. Dubbiin boolla du'aa keessaas hin baasu galgala kana dhufeera. Harka mirgaa ol fuudhaan kadhanna Waaqayyoon. Oh hallelujah. Omna maqaa Iyeesus Kiristoos keessaa ba'een ammaa kaasee nan kadhadha garboota Waaqayyoo wajjin walii galee. Ba'aa biiftuu, lixa biiftuu, kaaba, kibba, Eeshiyaa, Awurooppaa, Kanaadaa, Awustreeliyaa, Ameerikaa kan jirtan, Room kan jirtan, Yugaandaa kan jirtan, Keeniyaa kan jirtan, Ijiipti kan jirtan, Sudaan kaabarra kibba isaarra kan jirtan, as biyya Itoophiyaa kan jirtan. Addunyaan kun yeroo ammaa kana teerarii jala galtee jirti. Qilleensa rakkinaa jala galtee jirti. Koronaa vaayirasii dhibee jedhamuun addunyaa raaseera, mootota raaseera. Ilmi namaa jiraachuuf abdii dhabeera, deemuuf abdii dhabeera. Sodaa du'aa jala galee jira, gaaddidduu du'aa jala galee jira. Sabni dukkana keessa deemaa ture ifa guddaa isaa in arge. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniif ifni hin ba'e jedha macaafni qulqulluun. Bara kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu waggaa 400 ture. Barri kun barati hin dubbanne. Barati sagalee kee ilma namaarraa kutte. Barati cal jette. Barri kun bara dukkanaa ture. Hiyya callamaa zamanne bare. Bara dukkanaa booda garuu ifti bantii Waaqaaf lafaa walitti ibsu. Beetlehem Yihuudaa keessatti bakkalchi barii Yesuus Kiristoos dhalate. Addunyaan dukkanaan sun guyyaa sanaa kaasee in ife. Nuyi warran ifti Waaqayyoo nuu ba'edha. Warra dukkana keessa jiru miti nuyi. Inni ibsa ilmi Waaqayyoo ibsaan biyya lafaa kun hin ibsa arras. Amma yaa abbaa sin kadhadha addunyaa kana dukkanatu marsee jira. Dukkana dhukkubaatu marsee jira. Teerariitu marsee jira. Sodaatu marsee jira. Ilmi namaa jiraachuuf abdii dhabeera. Waa baay'eetti mogoleen isa bu'eera. Waan baay'eedhaan kiraayisisiin dhufeera yaa gooftaa. Dhalli namaa jireenyi isaa rukutamaadha. Gaa'illi isaa rukutamaadha. Abjuun isaa rukutamaadha. Fayyaan isaa rukutamaadha. Afuurri keenni bifa lafaa deebise. Afuurri keenni lafaa aaresse. Afuurri keenni dukkana callabboo gadi fagoo ifatee. Inni galaana ifatee dachee mul'ise. Isatti gar tokkotti naxxee galaana goote kanatu ituu achii garagaleeyyuu dhala namaa fixuu danda'a. Dhala namaarra ba'uu danda'a. Situ daangaatti godhe. Arra addunyaa kanarra dukkana buufatee jira. Qormaata buufatee jira. Hammana ajaja maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ifa bantii Waaqaaf lafaa walitti ibsu ifa Yesuus Kiristoosiin. Addunyaan dukkanaa'e kun kan ife haa ta'u. Kan ife haa ta'u. Kan ife haa ta'u. Dukkanni ba'aarra jiru kun kan baqate haa ta'u. Inni lixarra jiru kan baqate haa ta'u. Inni kaabarra jiru kan baqate haa ta'u. Inni kibbarra jiru kan baqate haa ta'u. Habaqatu maqaa Yesuusiin. Habaqatu maqaa Yesuusiin. Lafa ifti jiru dukkanni dhaabbachuu hin danda'u. Ifti dukkana irratti hin mo'a. Yesuus Kiristoos mo'aadha kaleessa sarras bara baraan. Ifti Waaqayyoo sirratti mo'eera. Aangoon dukkanaa baqadhu lafa kanarraa. Baqadhu gara bidda Si'oolitti. Baqadhu dukkanniif ergamaan dukkanaa. Baqadhu mootummaan seexanaa. Sammuu ilma namaatti kan galte, gola moototaatti kan galte, addunyaa kana weerartee kan jirtu, ifa Waaqayyoon si ajajeera. Baqadhu maqaa Yesuusiin. Baqadhu maqaa Yesuusiin.
Idhimaa maqaa Yesuusiin gara sasiniif qophaa'e gara bidda bara baraatti. Waaqayyo ifti haa ta'u jedhe ifas dukkanatti gargar baase jedha. Ifti dukkanarratti immoo ifichi leenca Yihudaati. Dukkannoo ergamaa isa kufedha. Ifti Waaqayyoo sirratti moo'eera. Eeshiyaarraa mo'amteetta. Kanaadaarraa mo'amteetta. Ameerikaarraa mo'amteetta. Itoophiyaarraa mo'amteetta. Ifti Waaqayyoo si moo'eera maqaa Yesuusiin. Raadiyaa labaas suuda laba karaba baadiyaa labaas. Dukkanniif ergaan dukkana omni koronaa vaayirasii. Dukkanni kun badi maqaa Yesuusiin. 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 Omni koronaa vaayirasii. Biyya Itoophiyaa keessa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Kanaadaa, Afrikaarraa, Ameerikaarraa, ardii kamirraa ittiin qabamanii kan jiran kana booda ajjeeftu. Istiraateejii koronaa vaayirasii na rukuta. Seexanni kan ittiin hojjete addunyaa kana irratti. Kan inni ittiin waldaa Waaqayyoo cufe. Kan inni ittiin ikoonoomii dhaye. Kan inni ittiin jireenya ilmaa namaa dhaye. Istiraateejii kee maqaa Yesuusiin nan dha'a. Dhaabi maqaa Yesuusiin. Dhaabi. 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 Dhaabi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Yaa du'a meerre arfiin kee. Yaa si'ool meerre fokkorsuun kee. Dhayeera maqaa Yesuusiin. Dhayeera maqaa Yesuusiin. Dhayeera. 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 Lola basooda laba karabababa. Nannaa maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Raadiyaa laboo sanda laba karabababaas. Nannaa si'ool meerre arfiin kee. Yaa du'a meerre fokkorsuun kee. Omna dhiiga Yesuusiin. Galanni siif haa ta'u. Waaqa waaqotaa. Gooftaa gooftotaati maqaan kee. Mootii moototaati maqaan kee. Maaltu dhaabbata dura kee? Irree kee jala kan dhaabatu eenyu? Gaaronni fuula keetii kan urgufaman. Kattaan dura keetii kan dadayya'u. Hirreen dhukkubaa. Hirreen kansarii. HIV'n asmaan aangoon du'aa ammaa kaasee sidhayeera. 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 Iyyoob 26:13. Irree isaatiin galaana gab godhe. Ameen jedhaa. Irree isaatiin maal gab godhe? Humna isaatiin Ra'ab jawwee galaanaa sana rukute. Qilleensa isaatiin bantii Waaqaa qulleesse jedha. Mee bantii Waaqaa qulleesse jedhaa. Kadhadhaa qullaa addunyaan boore kun koronaa vaayirasiitiin. Qullaa maqaa Yesuusiin. Qullaa qilleensa Waaqayyootiin. Qullaa maqaa Yesuusiin qilleensi kun. Qullaa Ameerikaan, qullaa Eeshiyaan, qilleensi Waaqayyoo jiinsa qulqulleessuudha. Qullaa maccafuuramaa ifatami. Qullaa dhukkubarraa. Qullaa qilleensi Waaqayyoo kan nu fudhannu baafanne godhe. Qilleensa kana kan faaltu. Qilleensa kan faalte. Qullaa maqaa Yesuusiin. Roba keelololololololobos. Shibabababababababadiyalalabas. Humna maqaa Yesuusiin. Kaasa harka keessan mirgaa'u. Haqullaa'u qilleensi kun ajajeera. Haqullaa'u maqaa Yesuusiin. Dhiiga holichaatiin fayyi qilleensi kun. Fayyi koronaa vaayirasii irraa. Fayyi kan faalamte irraa. Qilleensa faalame kana nan qulleessa. Addunyaa faalame nan qulleessa. Addunyaa faalame nan qulleessa. Afura gooftaan qullaa'i. 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 Humna maqaa Yesuusiin. Qullaa'i. Baalli takkaa bakkibba kan jirtan. Mataa keessan irratti kan xibaarri godhame. Afurri irratti xibaattu Yuusifar digimtiin. Afurta budaa. Halkan irriba keessa kan sin doorsisu garaa ciniinaan. Coggaarraa vaayirasii HIV kaansarii asmaa. Dhibee kam? Maqaan dhukkubaa dhukkuba. Dhibeen guddaaf xinnaan hin jiru. Kana Yesuus namarra fayyifne hin jiru. Humna maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Ajajeera bilisa ba'a. Ajajeera bilisa ba'a. Ajajeera bilisa ba'a. Amma siinan jedha lafa sagaleen kun itti dhagahamu. Afurri hamaan iyyi caraani ballaqqamsisi lafaan keessa bayi. Bayi jira. Bayin jedhe. Bayin jedhe. Bayin jedhe. Bayin jedhe. Bayi. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin. Hiyyi bayi keessa. Hiyyi bayi. Hiyyi bayi. Hiyyi bayi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Seexanaa siinan jedha gadhiisi saba koo. Gadhiisi. Gadhiisi dukkanni. Gadhiisi saaxinaayil. Leegiyoon afuri daboon namatti galtu. Leegiyoon kan nama nyaattu. Leegiyoon kan dhukkuba namatti nattu. Agaanin taawwii dawwee. Dhukkuba seexanaa. Dhukkuba aarii kan gaayila diigdu.
kan jeektu baay'ee ajajeera keessa baay'ee ajajeera baay'ee iyyi baay'ee keessa ooqqisiisi baay'ee keessa marata dachaasaa ka ajajeera hidhaa maraatummaa hiikeera maraatuu hiikamutu jira manatti nan argala maraatuu hiikamu Holy Spirit thank you la maraatuu mana keessa nama rakkisu humna dhiiga Yesuusiin sammuutti deebi hidhaa maraatummaa hiikeera sansalata maraatummaa hiikeera finyoorraa hiikeera humna dhiiga Yesuusiin manatti naa kottu jettee kan waamaa jirtu maatii wajjin rakkataa kan jirtan hiikeera hidhaa maraatummaarraa maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin ajajeera ulfaadhu Yesuus waaw nama baay'eetu hiikame manatti galata Waaqayyoo hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtanitti akkuma ammaa namoonni gidduu kana dhugaa ba'aa turan karaa TV kanaa waan isiniif ta'e karaa Facebook Araaraa barreessaa nu ergaa Waaqayyoon irratti galateeffanna akkasumas namoonni prayer request yookaan mata duree kadhataa ergitan jirtu amma wal geenye kadhanna taayiltoota jiran wajjin humna maqaa gooftaa Yesuus keessaa ba'een karaa emailii Araaraa TV karaa Araaraa TV Facebook mata duree isin ergitan caaftanii ajajeera deebii argatu ajajeera hidhaan keessan hiikamu ajajeera gaaffiin keessan deebi'u gara Waaqayyoo kanatti barreessitanii kan ergitan maqaa Yesuus Kiristoosiin ooleetuun buliin fayyinaa ta'u hojii haa ta'u waan barbaade ta'u ajaji ba'eera maqaa Yesuusiin ajaji ba'eera ifa dhuga baateefan sineeka yaa abbaa waan na dhageesseef ulfaadhu akkasuma namoonni firistanii gara akkaawuntii Araaraatti eebba ergitan kennaa keessan galchaa jirtan humna maqaa gooftaa Yesuusiin isin eebbiseera eebbifamaa liqeessaa malee hin liqeeffatinaa eebbi Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob isin irratti haa dhufu eebbi dachaan gara gombisaatti gara borsaatti gara akkaawuntiitti wal guuriyaa dhufu liqeessi maqaa Yesuusiin garuu liqeeffatin si eebbiseera eebbifame akkasuma hojii Waaqayyoon wajjin hojjedhaa lafa jirtanii sanyii keessan facaasaa namoonni gaara kanatti facaasan amma irraatti kan iyyoomen dhageenya kan sooroman dhuga baatee akka duumessan naannoo keenya jira facaasaa eebbifamaa